gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufee ilmaan namoota hundumaarratti akka isaanii kaasuuf badii isaan qaban cubbuu isaan qaban hundumaarratti kaasuudhaaf ofii isaa takkaatti lubbuu isaa kennuudhaan dhaamsa nurra ture nurra ture hidhaa nurra ture hunduma isaa nurraa kaffaleera. Waggoota 2000 kanaan dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee cubbuu keenyaatiif waa'ee akka keenya balleessaa keenya hundumaa fuudhee akka nama yakkamaatti akka nama abaaramaatti gara golgootaatti geessanii isa fannisanii hattoota lamaan gidduutti akka nama yakka hojjete akka nama wanjala hojjetetti bakkee irratti isa fannisanii inni nuuf jedhee fannifamee namoota addunyaa kanarraa akka jiraachaa jiran hundumaa gara waaqayyoon dabarsuudhaafi ofii isaatti harka bara baraa akka ilmaan namoota fa'isu karaa dhiyoo gubbaarratti nuuf kaffale unii karaa dura isaa kanaatiin karaa iddoo jireenya fannoo irratti nuuf hojjete kanaatiin fuula waaqayyoo abbaatti warra qajeelota warra deebi'anii fuula waaqayyootti sibboo argatan taane obboloota koo jaalala guddaa barannee guddaa ilmaan namaa hundumaaf qaburraa kan ka'e taayitaa qaba ture aangoo qaba ture ulfina qaba ture waaqummaa qaba ture hunduma isaayyuu hoomaatti hin lakkoofne hundi furuudhaaf jedhee hundi birmaduu nu baasuuf jedhee garboota lubbuu warra turre diinota waaqayyo warra turre hunduma keenyaaf yakka keenya nurraa dhiqee waaqayyo abbootti nu araarsuuf ofii isaatti waan irraatii dhufe inni nuuf waa'ee keenyaatti furii darbe yakka keenya baadhatee ofirra kaa'ee balleessaa keenya baadhatee ofirra kaa'ee utuu hin dadhabiin rakkina guddaa utuusa rakkisanii utuusa dhaananii utuusa miidhanii utuusa tubatanii utuusa waraananii obboloota koo jaalalli koo jaalalli keessanii dhaqatee fannoo yaabsise fannoo yaabbate waa'ee kootiin waa'ee keessaniifiifi inni birmaduu nu baasuufi utuutti furuudhaaf jedheeti lubbuu keenya furuudhaaf jedheeti malee yakka hojjetan qabu gara mootii roomatti yoo geessanii mootichi isa qoree yakka irraatii dhabe garuu gooftaa Yesuus Kiristoos fannifamuu waan qabuuf unuufuu waan qabuuf dhaqanii golgoltaa irratti fannisanii achitti fannifame achitti ajjeefame karaa lafaa keessa ture achi goo'ichi batee ka'ee mirga waaqayyo battoltee Unuufichi fannoo laachuudhaaf jedheeti. Biyyi lafaa rakkina qaba. Bu'aa bahii baay'ee qaba. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa ba'ee mirga waaqayyoo abbaa jira. Akkuma